kabajamtoota YouTube keeffattoota kabajamtoota YouTube chaanaalee kootii har'a viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee jira. Warri maatiin ta'aa turtan guddaa galatoomaa, warri na jajjabeessaa turtan warri maatiinaaf hin taane immoo seenaa maatiin ta'aadha. Laayik shee koomantii gochuun na jajjabeessa isiniin jedha. Har'a kanan hojjedhu nyaata biyya Arabaa isa keessaa fosooliyaa tabqaa jedhamee isaa waamamu sanii fosooliyaa foon daabboo roozillee cinaatti hojjechaa isinitti agarsiisaa. Na waliin turan affeerraa kootii isiniin jedha. Marree duraan dursinee fosooliyaa hojjechuuf fosooliyaa foon irraa isin hojjetama, fooniin daabbootii fi foon mummuramaa irraa isin hojjetama. Ani har'aaf kana isinitti agarsiisu fooniin daabboo irraa akkamitti akka hojjetamu jechuudha. Fooniin daabboo sirriitti qulqulleessuu yookiin haxadda'uu kan jedhamu sana afaan Arabiffaatiin sirriitti qulqulleessuu nu barbaachisaa jechuudha. Loomii kan jedhanis itti goonee ashaboo kan hunda alkoolii qulqulleessuu jechuudha. Baakteeriyaan ija keenyaan hin mul'anne fooniin daabbichaa keessatti argamuu danda'a waan ta'eef inni kun kaaliidha. Sirriitti qulqulleessuu qabna. Sa'aatii tokko ga'uu akkanumatti turuu qaba jechuudha. Baakteeriyaa hedduudha wanta ija keenyaan hin mul'annetu keessa jira waan ta'eef sirriitti qulqulleessuu nu barbaachisa. Inni sa'aatii tokko yookiin daqiiqaa 30 akkanumatti teechisa. Ashaboon illee sirriitti kan qulqulleessu jechuudha. Fosooliyaan inni jennu sun immoo isa kana affeelee jira. Bishaanuma qofaan affeelamee jira jechuudha. Bilchaatee jira jechuudha. Akkuma kunoo beekala biyya keenyatti ashuuqee affeellu san akkasitti affeellee bishaanumaan lafa qo'annaa jechuudha. Fosooliyaadha inni kuni. Marree fooniin daabboo haxaddee qulqulleessee jira. Bifa bareedaa kanaanii qulqullaa'ee sirriitti dhiqee jira. Sirriitti miicamee jira. Bifa duraan agartanii fi kan ammaa baay'ee garaagarummaa qaba. Amma bishaan bareedessiirra godhadhee bishaanii erga dafee booda fooniin daabbichaa nan affeelaa jechuudha. Fosooliyaanis kophaatti affeelama. Fooniin daabbootillee kophaatti affeelama jechuudha. Umarratti immoo waan inni ta'u na waliin turaadha isiniin jedha. Bishaanichi kinoo dafee jira. Bishaanuma qulqulluudha. Amma fooniin daabbichaa tanaan keessa godhee bilcheessaa jechuudha. Erga fooniin daabbichaa xiqqoo bilchaateen booda shunkurtii irraa quncisee miicee bakka afuritti mataa ishee addaan baasuu osoo hin taane xiqquma addaa sana dhaqee baala qurunfudii kunis immoo qooda qurunfudii fi baala qurunfudii ittaan godhaa jechuudha. Maaliif foolii bareedaa namaaf kennaa jechuudha. Kinoo shunkurtii itti dabalee ittaasee baala qurunfudii isaa qodaa gubbaarraa sanis hunda isaatutti dabalee nan danfisaa. Garuu bishaanichi dhumarratti hin gannaqama. Kan barbaadu fooniin daabboo qofaa jechuudha. Hundi isaatu hin gatama. Fooniin daabbichaa qofa kanan barbaadu foolii bareedaa qaba waan ta'eef kanaafan itti dabalee jechuudha. Marree akkuma argitan kana kinoo dafeetii bishaan isaatillee gara qulqulluutti jijjiiramee jira. Bifa bareedaa ta'een jechuudha. Foolii bareedaadha kan qabu. Na itti dabalachuu ni dandeessanii isinillee isiniin jedha. Roozii wajjin kan nyaatamu fosooliyaanii ashabootitti godhee jira, fixee jira. Amma fosooliyaan kiyya kinuu bifa bareedaa kanaan naadeffee muramee jira. Ashaboo qimamii hundumaayyuu itti goggo'aati kanan jiru. Inni kun qimamii gurraacha qimamii nyaata barbaadda fayyadamuu ni dandeessu isinii. Ani kanan fayyadamu fosooliyaa irratti qimamii gurraacha jechuudha. Marree bifa bareedaa kanaan fosooliyaa kiyya hojjedheetii xumuree tanan jira. Wanti hunduu yoo itti goggodhamee
uumatee jira. Fasooliyaan kana fakkaata. Amma kan itti godhu foon hindaaqqooti jechuudha. Foon hindaaqqoo dhumarratti erga inni naadafeen booda foon hindaaqqoo itti dabalee jira. Bifa kana fakkaatuun hojjedhee tanan jira. Tabqaa jedhama afaan Arabiffaatiin. Itoophiyaatti immoo nyaata akkanaa kana hin fayyadamnu. Garuu fasooliyaan Itoophiyaa jira ta'ellee hin jiru ta'ellee hin beeku. Maaliif viidiyoo yeroo hundaa hojjedhu irratti waan haaraa yookiin namni biraa akkanarraa baratuu fi kanan afaan Oromootiin dubbadhu jechuudha. Ijoollee hedduun afaan Arabiffaa maal akka hojjennu tabqaa maalii yookiin nyaata maalii akka ta'e akka baranii fi jechuudha. Maaliif wanta qaburraa isiniif qoodaa jechuudha. Hojjetameetii xumurameetii jira. Amma saayiniin itti buufadhuun qopheeffadhaa jechuudha. Saayinii isa tokko rooziidhaaf isa tokko immoo fasooliyaaf qopheeffadhee tanan jira. Amma hojjedheetii xumuree jira nyaanni yookiin tabqaan hojjedhee guyyaarraa. Kana fakkaataa laayik sheer koomentii gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Like share na godhaadaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Kana fakkaataa fasooliyaan umarratti garagaratti bilcheessinee umarratti yoo walitti finne bifa bareedaa bifa kana fakkaatu nuuf ba'a jechuudha. Innaa warri maatiinaaf hin taanes seenaa maatinaa taadhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Inni kun fasooliyaadha. Isa kana immoo rooziidhaaf jechuudha. Roozii wajjiniin nyaatama wal cinaa godhamee jechuudha. Viidiyoon kiyya guyyaa har'aa hojjedhee kana fakkaataa laayik sheer koomentii gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Hamman viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufutti nagaan naa turadhaa. Baay baay.